Namoonni baay'een iimeeliin keessan yeroo biluu raayitii kana haala kanaan bobeessu iimeeliin kiyya wanni hundinuu sirriidha jettanii yaaddu garuu kun dogoggora guddaadha. Namoonni baay'een dogoggora guddaadhaan iimeelii jalaa akkasitti biluu raayitii gochuu qofaan dhiisanii taa'uu jechuudha. Kanaafuu dogoggora namoonni baay'een kun hojjetan kun maali isa jedhu akkamiin sirreessina isa jedhu biluu raayitii ta'ee qofaaf iimeeliin keessan jabeeffamee jira sirriidha jechuu miti jechuudha. Kanaafuu kan waliin ilaallu ta'a obboleeyyan chaanaalii Abdul App kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuun haga xumura barnoota kanaatti na waliin turaa isiniin jecha akkaataa iimeelii itti jabeeffatan yeroo baay'ee barsiisaan ture viidiyoo adda addaatiin ammas waan takka dogoggora namoonni baay'een hojjetaa jiran takka akkamitti akka sirreessinu seetingiirra seenuudhaan gara gajjallaatti gari bu'uun googilii keessa seennee mata duree seekuriitii jala daqiiqaa xiqqoo keessatti sirreessinee waliin ilaallanna. Kanaafuu namoonni dogoggora akkasii qabdan kun asumaan sirreeffachuu qabdu jechuudha. Googiliirra seennaa googiliirra erga seennee booda maaneejur googil akkaawuntii yoo piroofaayilii keessan yookaan iimeelii jalatti isiniin dhufne iimeelii dhuma sanarra tuyxuu jechuudha. Iimeelis jijjiiruudha achumarra tuyxu sanaan booda Google account ka jedhu tuquudhaan gara fuula duraa yookaan gara fuula ittaanuu deemnaa jechuudha. Iimeelii isa sumarraa jijjiirtu Google account tuqnee deemuudhaan kallattiidhaan garam deemnaa gara security deemnaa jechuudha. Namoonni baay'een biluu ta'eedhaaf sirraa'eera namoonni jettanii yaadaa jirtan daftanii yeroodhaan iimeelii keessan jabeeffachuu qabdu jechuudha. Biluu akkanatti tahee jira garuu iimeeliin kun hin jabeeffamne dogoggora tokko qabaa jechuudha. Dogoggora sanuu dogoggora guddaa kan namoonni baay'een baadhatan taa'aa jirtan. Recovery iimeelii kana raajeffannoo godhee jiraasitti kana jechuun iimeeliin keenya hin galmoofne jechuudha. Iimeelii san jabeessuuf recovery iimeeliin achirratti verify hin taane namoonni baay'een ammallee akkuma lakkoofsa bilbilaa kana argitan amma raajeffannoo hin qabu verify ta'eera jechuudha. Namoonni baay'een iimeelii wal fakkaataa fuutanii guutuu asirratti iimeelii yuutuubii keessanii jabeessuuf iimeeliidhuma yuutuubii sana bakka recovery iimeeliitti guutuu sunillee dogoggora. Akkasuma recovery iimeelii yoo raajeffannoon jiraates iimeeliin keessan raayitii biluu raayitii inni godhaa jechuudha. Kanaafuu dirqama sirraa'uu qaba. Akkasuma recovery kana hubachuu qabdu. Recovery'n kun yoo iimeeliin keessa YouTube haa ta'u iimeeliin isin fayyadamaa jirta yoo bade karaa ittiin argattan tokko lakkoofsa bilbilaatiin tokko immoo iimeelii sanaan akka argachuu dandeessan karaa lama gochuudha. Kanaafuu iimeelii addaa bakka kanatti guutama akkanatti raajeffannoodhaan dhiifamuu hin qabu jechuudha. Fakkeenyaaf amma biluu ta'ee jira garuu raajeffannoodhaan jira. Remove irraa haa goonu. Remove yeroo goone bakki kun silaa biluu bobeessu kun maal ta'a raajeffannoo ta'a. Garuu iimeeliin sun osoo verify hin ta'in akkasittis ta'e biluu ta'ee jira jechuudha. Amma irraa remove godheen jira. Iimeelii sana irraa baasee raajeffannoodhaan jira garuu gubbaadhaa maal ta'e amma raajeffannoo keelloo nuu kennee jira jechuudha. Keelloo irratti raajeffannoo nuu godhee jira. Kanaafuu iimeelicha yoo itti guunnes osoo verify hin godhin biluu nuuf godhaa jechuudha bakki kun. Kana jechuun iimeeliin sun sirraa'ee jechuu miti. Iimeelii kana jabeessuuf deemaa jirra amma. Iimeelii jifaazoo@gmail.com kan jedhu kana jabeessuuf maal fayyadamna? Iimeelii biraati kan nuti recovery irratti guutuu qabnu jechuudha. Iimeelii lammaffaa ka biraa banattanii yoo iimeelii lammaffaa ka biraa qabaattan isatti guutuu jechuudha. Irra tuquun gara fuula duraa deemna bakka inter recovery jedhu kanatti iimeelii biraa itti guunnaa jechuudha. Ashaaraa fingerprintii isin gaafataa yookaan paaswordii isin gaafataa bakka kana isin fidu sanatti galchuudhaan gara fuula duraa deemtu yoo bilbilli keessan ashaaraa qabaate jechuudha. Amma iimeelii lammaffaa ka biraa itti guute erga itti guunnee kaane verify ka jedhu tuquudhaan osoo verify hin godhin osoo koodii hin fidi ittiin galchi yoo duubatti deebitan namoonni baay'een koodii naa erguu didee jettu. Kana jechuun iimeelii wal fakkaataa waan guuttaniif koodii isinii erguu didee jechuudha. Iimeelii addaatu bakka kanatti guutama. Iimeelii addaa sanirraa deemamee koodiin fidamaa jechuudha. Duubatti deebinume duubatti deebi'uudhaan akka inni keelloo ta'ee jiru haa ilaallu. Iimeeliin itti guutamee jira garuu verify nuun jedhee keelloo ta'ee jira. Koodii finnee itti galchuu qabnaa jechuudha. Akka inni nu simatuuf akka inni verify ta'uuf. Garuu keelloodhuma ta'ee gubbaatti yoo ol deebinee gubbaa ilaalle biluu ta'ee jira raayitii ta'ee iimeeliin kee guutummaan guutuutti jabeeffamee jira sirraa'ee jira nuun jedha. Garuu asirraa rakkinni jira jechuudha. Bakka recovery kana rakkinni jira. Kanaafuu maal gochuu qabna? Koodii finnee itti galchuu qabnaa jechuudha. Koodii eessaa finnaa? Iimeelii isa lammaffaarraa. Isa ittiin jabeeffamaa rurraa isa jabeeffamaa rurraa tun ta'in isa ittiin jabeeffamaa rurraa koodiin dijitii jaanuuf ergama koodii san finnee dhufnaa jechuudha. Ka keelloon jiru. Kanaafuu inni kun isa nu ittiin jabeessaa jirru inni kun isa jabeeffamaa jiru jechuudha. Isa nu ittiin jabeessaa jiru irratti koodiin nuuf ergama isa lammaffaa irratti. Kanaafuu koodii san kooppii godhachuudhaan garam deemna gara kanatti deebinaa jechuudha.
gubbaa yoo laallee amma keelloo ta'ee jira biluu ta'ee jira jechuudha. Maaliif kun asii keelloo ta'eedhaaf ka gubbaa hin dhiisu waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu iimeelii verify nuun jedhu kana koodii itti galchuudhaan verify gochuu qabna. Gubbaan amma yoo ka gubbaa isinitti agarsiise biluu ta'ee raayitii ta'ee wanni hundinuu sirraa'ee nuun jedha garuu dogoggora jira. Kanaafuu verify gochuu qabna jechuudha. Iimeeliin kun keenya ta'uu isaa mirkaneessuu qabna waan ta'eef irra tuquun gara fuula duraa deemne verify tuquudhaan koodii dijitii 6 koopii godhannee dhufne itti galchina. Verify si'ettu kana tuyna sanaan booda koodii kana bakka kanatti galchuudhaan cancel verify nuun jedha. Verify tuquudhaan verify gochuu qabna jechuudha. Yeroo verify goone iimeelii kana fayyadamne iimeeliin inni guddaan inni waan nuti fayyadamaa jirru yoo bade deeffachuu dandeenya jechuudha. Yoo lakkoofsi bilbilaallee hin jiraanne recovery email verified nuun jedhee jechuudha. Amma haala kanaan isiniin jechuu qaba. Duubatti yeroo deebinu amma ka duraan raajeffannoo irra jiru raajeffannoon sun tokkoffaa asii biluun sun akkuma itti fuufee jira. Lammaffaa iimeeliin duraan raajeffannoo nuu kaa'e sun sirraa'ee jechuudha. Kanaafuu iimeelii biraati kan isin bakka recovery jedhu kanatti kan isin guuttan isa ittiin jabeeffamaa jiru jechuudha. Ittiin jabeessuudhaaf fiddan. Kanaafuu haala kanaan raajeffannoon sun biraa baduudhaan verified ta'uu qabaa jechuudha. Amma kun verify ta'ee jira recovery iimeeliin lakkoofsi bilbilaas akkasuma innis verify tahaadha jechuudha. Recovery phone fi recovery emailin yeroo yoo akka carraa ta'e emailin keenya nu jala bade jara kana lamman lakkoofsa bilbilaa sanaaf recovery email kana fayyadamuudhaan fakkeenyaaf YouTube kan YouTube yoo ta'e emailin bade kan YouTube san deebisuu jechuudha. Kanaafuu emailii YouTube keessanii emailii biraatiin jabeessitu jechuudha. Carraa lama sadii qabaachuu qabdu waan ta'eef recovery lammanuu lakkoofsi bilbilaas recovery emailis verify ta'e. Two step verification immoo namni passwordii keessaniif emailii keessan osoma qabaate yoo irra seenuudha jedhe koodiin sun seenu malee yookaan koodii sana yoo kennitan malee emailii keessan akka tasaa hatuu hin danda'u cabsee seenuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu kun biluu ta'ee qofaaf sirraa'eera jettanii dhiisuu hin qabdanu gara gajjallaatti gaddeemuudhaan recovery emailii san verify gochuu qabdu isiniin jira. Barnoonni keenyas kana fakkaata akka irraa barattan abdii guddaan qaba. Barnoota dhimma emailiitiin wal qabate playlistii jala seenuudhaan chaanaalii kiyya jala barnoota emailii jedhee bakka tokkotti hidhamee jira achi jala argachuu dandeessu isiniin jecha. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.